namoota natti mufattan waan hin taane narraa dhageessan wallahi dubbii godhamuun fedha abbaan kiyya nama guddaa aangumaatti dhaladhee waan aadaaf sammuu waan dhimma keessa jirus numan beeka waan ta'eef dhiifama miira aarii waan ta'eef dogoggoruu danda'a. Hordoftoota koo jechoota maammee irratti fayyadamee haadha minaaminii wal qabsiisee jechuukooti. Ka maastar itti deebina. Maastar yeroo inni dhufe nan xumura. Hagan innatti immoo itti deebina ka maastar rakkoon hin jiru. Waa'ee karaa haadhaa sana immoo kunoo obboleessi kiyya guumaan kabajamaan illee jala jira. Makkuma guumaa kanaanuu waan hin balleesse hunda dhiifama naa godhaa. Waan hin taane yoon dubbadheera ta'e kan uummataaf abdiin illee Teslaan illee Nabaaniin illee an qaadiyaan kun yeroo naari malee nan dhiise dafe. Nan dhiise dafe. Wanti immoo na gube gurbaa maastar sun baay'ee na aarsaa jiran mayyuu. Oofan qabaafan malee baay'ee nan fixa isumaan. Isuman akkana na gubaa jiruun nan fixa. Nan fixa isumaan waan badaa jaarsummaan kadhaa jinnii kanan beeku beektu ofumaafan goolama malee haala ta'e jechuudha. Namni naa kadhataa ooluu namni maallaa godhaa ooluu kana badaa na bira hin jirtu. Badaa na bira hin jirtu jechuufanii kana kanaa hin jedha maastar yoo jiraatti. Meeratu manneen dhufne bakka qabbanooftee dhiifama gaafattee hawaasa garaa mee walii galu no wanta dhaabbanni tokko jira wanta isin hubachiisu maammee wal biraa amnee maastarii walitti gadi ba'uuf deemna kanan jedhaa jiru miidhama koo dhoffadheen nan dhiisaa dubbii keessaniif fixayyeen waamicha godhaa yaa tokkummaa yaa obboleessa koo kaleessa sitti maa ture abdiin oromoo naa taajjabu ijoolleen nabaadii naa taajjaban warra jiran guutuu naa taajjaban namni si jaallatu keessaa siif hamil dole tokkummaa gaaf tokko arrabsitee arginaan nama lammata nama tuusii waa sittaase si ildiime arrabsi si godha obboleessa koo bakka maastar bu'ee bakka maammee bu'ee an obboleessi yaati kabaju jaallatu dhiifama atalaa rabbi hayyeenatu suuraa bitaa gube hin arrabsu waadaan hayyee walii galu kana waadaan sii galu Lagi gali beekam. Hayyee mubaarak hayyee waadaan sii galu. Hayyee mucaammaa fidaa ana dubbii fidaa oo dubbii gabaasee leetta mucaammaa fidaa maasarii nama. Naibaani bilbiliin. Anati sinirraa innumti sun dhufu dubbiinati sinirraa gabaabsaa fidaa mee namni sun kabaju. Ajala kaase. Naibaani bilbiliin. Maammee wajjin kan sin argine galaa adda kaase. Amma tu galee dhiifaman gaafa dhana galchaa jedhee ka'ee galee viidiyoo banatee warra qaama dachaa. Maammee galchuun jiru. Gara jabaa yeroo. Tarii mucaa fidaa. Jira ta'uu danda'a namni miirri isaa dafee kan hin qabbanoofne jira suuta jenne yoo dubbanne maalee isa wal biraa gastii cufne hawaasa si nagaadhaan as keessatti waa ilaaga waa nama waliin miinu abdi dubbii kana utuu nina aarsuun nan xumuraaf utuu nina aarsuun xumuruu hin barbaade sii galee ammas kaanaan mucaa kanaa walitti ka'uu hin barbaadu an nama yoo maaltu kufe yoo abbaan fedheeyyee boodennaan dubbii tokko eegalee hin dhiisu amma garuu kabajan qabaaf abdi sin kabajaa Barik sin kabaja ida itime kana kana ini anati sinirra gabaabsa dubbi ida anati sinirra gabaabsa abbi natu sinirra gabaabsa si yella isu abshir waan si yella isu tokko nubbat fide jenna idani jenna kubeeni nabani keessatti bilbilaame yoonni wallahi bilbilaa tatabe kaasu de kadde barreesse seenu diyooladi amen wabana nabani tibilbili direct ma kottu erinde la yella isu Kesana fidao, kesana fidao. La abdul ramad jam. Natu dubbi. Kaba jami. Mata kana agefan. Yaroni. Dogo gori. No agefan. Koi. Mali beta. Koi kamu bar. Kira tiken aja dulu. Koi kamu bar. Umar tiken aja jelas. Kacimne. Mubarak koi. Mubarak. Obsi mubarak wasit man. Obsi. Ani ummatu makana. Ani ini nanti dia lene umat rata wai maham male anu umat jechuun nafsi yaa umat waan irraan inni akka hin argine maastarii fudhatta wai maham male maastar kan ummataatti nattaarus dallanus lolus dhiisus kasana rakkoon qabu an gabaabsuu barbaade nan gabaabsaa dogoggora sila sababa feesbuukii fi tiiktookii isaa mudate an ofii kiyyaa ofitti ulan fudhaa fidaan jedhee bar an dubbiinuman gabaabsa nati sinirraa gabaabsaa dubbii meeti fidaan jedhe ani sin amma fakkeenyaaf ani dubbiin dheeressu waliin lolu arraban fayyadamu anati immoo isinirraa fixa utuu satteessanuu jedhe hin dinqifattanii fidaa mucaan gosa tokkummaa dogongoruma jiru kan walitti malee amma hawa
hawaasa dhiifama gaafadhuuti hawaasa yoo hawaasa labbee baatte amma maal Hawaasa koo kabajamu. maastari dhaga'i maastari waan ani hin beekne dubbataa jirtaa jedhee dhaga'i waan ani hin beekne dubbataa jirta jedhee aaree ture ati aartee turte maastari kabajaa waamamee achumaan dhufee inni dhufu tokkuma waan ati dubbataa jirtu kanarraa awwaan quba qabu hin qabu sin jedhe ati dhaga'uu didde innis dhaga'uu didde lamaan wal dhaga'uu diddan wal aarsitan maaliif beektaa waan taasiftu kanarraa an quban qabu jedhe dhumarratti immoo maal jedhe an bilbila kan koo maammee biratti chaarjarirra kaa'etan gadi ba'e innaan dhufu gastii awwalee ittiin seeneera jechuun dhaga'e wanna quba qabu kanumaa jedhee mana kanaafuu wani keessaan fi dhiisi maastaris meera keessaa irratti qabusi nan gabaasa dubbii dheeressinaas dhaabi waati gaafata bilbili keessa sikuriitiin qabu xiinxalaa malee rakkoon qabu ani illee nan dhiisa bilbili keessa sikuriitiin qabu inni sirriidha hiriyaadhaa yoo ta'e wal jaalladhu ta'e sikuriitii walii beekamuu danda'a. Dhaggeeffadhaa haati walii kunuunsa dabalinaa jedhu wallaahi deemtanii dubbii eeyyee anu kanaafan maammeen yoo abdii oromoo keessummaadhaan dhageessanii jedhe silala abdii oromoo yoo keessummaadhaan deeme yoomtu waa tokko naasoo kunneen kun bilbila kennaa kenna abdii yoo jedhe wallaahi hin kennaaf banee qad godhetti kenna inni inni kenne maammeen kun keessummaadhaan maallatti kenne jedhu dubbirof jedhee ittiin seenaa maammeen dubeettanuu nama maammee bira jiru ittiin gallanaa walittiin bu'uura boleessa. Mube ka as keessatti ka mube galatu wal bira taa'ee akka niyyuu naa arrabsiisee wayirratti waliin gaggaagaa. Oiga, Master Sharafuddin, Kodi Sami Tinagesa, Ratarasa, Nakepataro. Master Sharafuddin, Kodi Sadi City, Bilbila Sai, used to City Brancao. Kuloti Master. Maul Benedict. But I have damage in Kanaf, Kesan Dupan, like Yojato. Between the Martin. Move, in there, and what I'm not able to put it to police. Kanakabu, Wabra, Kesan Dupan. Dhaggeeffan mube barka baay'uma isinii qabu kan inni dubbataa jira bar ani nan arrabsan jennee dubbii kaasan jennee wallahi wa billahi wa isinirraan Martin Kesan Dupan na jennee maal na jennee mai itu barbaade biyyi ala tuqi jennee bar ayye ma ayye tole ayye tole ayye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ema ko waalaikumsalam Jiru, kalau dapat mata kalau dapat cuma tahu ke aja dah kita beta. Akkasii bidaa kamisa ila keessa baana anuma beekanii bidaa Oke, wanni isin gochuu qabdan inni keessaniif akkuma obboleessi koo Mubaarakis abdiin Orroonis dubbate nan beeku waan nama mudatu deemsa jireenyaa kana keessatti qeeqamuun wama gaariidha. Haa ta'u garuu immoo gizee tokko tokko beekaa ta'uunis baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa dubbachuu taanaan hordoftoonni kee baay'ee si jaallata, baay'ee si kabaja, gootaa guddaa si qaba. Tarii yeroo mudannoon akkasii dhufu keessatti hundas miidiyaa irratti ta'e tarii na caalaa warra waa beekantu jira, warra waa hubatantu jira waan ta'eef guruppii hidhaati keessumaa seera keessaa fixaa akka dubbiin kun achiin dheeranne baay'ee bareedaadha. Sana booda deebitee ajandaa mataa keetii uummattee irraa haasa'uu dandeessa waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaan keessanii. abshir tole yaada kee hayyee tole abshir amma deemaa ishallee hayyee guruppiidhaati ani laa ammas waa tokko isheetti sinii galee guyyaarraa namnan akka maammarra aljaziiraatti haaruun jiru ture garuu isa jechaan natti kana isa sana na isinii kaasee jechuudha guyyaarraa waan inni natti tuqeef jecha waan akkaawuntii isaatiin ijoollee waa jedhaniif sana qofa osoo hin taane waan afaan isaatiin ofiif waan an fide balleessee bishaan kana jiraa naqeefaniin iyyee isa sana badhaadhima garuu maastariin gadaa kabajan qabu waan dubbii balleessee ana hordoftoota koo warra na hordofan warroota koo kudha ina hordofan kabajaaf jecha waan an dubbadhe illee dhiifama jechuun hin barbaadamu hordoftoota koo tarii wanti
waan narraan inni warri narratti argitan dhiifama. Kamaastar immoo akkaataa isaanii mutaanaa walitti deebiin. Akkaataa isaanii mutaanaan ittan deebi'an. Itti waadanuu jira waan ta'eef wanta itti deebi'an. Waadanuu gadi baasa waan ta'eef. Kamaastar ittan deebi'a akkaataa isaanii mutaanaan. Kaarraba immoo tarii waan hin eegne waan narraan eegne narraa arguutti soori nama badii kooti kun balleessee hordoftoonni kun hundi keessan dhiifama naa godhaa. Kamaastar immoo ittan deebi'a nafu kamaastar hoonni dubbii kana ta'e akkas jedheen himin kunoo gubbaarri kan madhiisinaan jedhe miti akka jedhe jedhee himsiisu abdiin Oromoo kunoo dhiisinaan jedhe miti kabaja keessaniif dhiise hayyee fudhe garuu mucaan kun maaliif akka na arrabsisiise gaafadhaa karaa beetanii irratti fidaa saatuma muraasan kenna ammas itti deebi'u saatii dheeraa ittan deebi'a amma kabaja keessan dhiiseera garuu amma suuraan itti aanu kan maastarii fudhee dhufa hojii isaa waliin nama fudhee dhufa suuraa hojii isaa waliin nama fudhee dhufa hin dhumu taanaan hojii isaa waliin nama fudhee dhufa itti bu'a qabsoon itti bu'a maammeen maraataan maammee waliin dubbachuu barbaadu akkas wanni isin hojjechuu qabdan garuu akkuma dhiisinaan jette mubaarikii nabaaniin akkuma dhiisinaan jette dhumaanillee tarii nama sanaa walitti dhufeenya qabaachuu danda'a dhiisuu danda'a akkuma naan jettan akkuma dhiisinaan jettan maaliif akka inni na arrabsiise gaafadhaa hin deebisu taanaan ammas hojii isaa waliin kan isaa hojii isaa waraqaattan galmeeffadhee dhufama akkasitti hubadhaa. Amma waa tokkoon jedha saakee irratti ani dhiisi yeroo siin jedhu arrabaan fayyadamuunidha malee hangama kootiin dhiisisiin jedhu isa kana qaba ammumayyuu sii deebiseera jalqaba irratti hangan jalqabaa amma isin haasaa jirtan wanta madaale tokko jira waan silaa jarri walitti bu'an pooyintiin jalqabaa inni indoonni hundi dallannee silaa akka haadha keenyaati wanti kun nu hunda qooqu waa'ee haadha isaati miira tokkummaan beeknaa isin beektu hundi keenya miira akkamii namoota akkamii of jala galchee wajjin haasa'e akka ta'u jechuudha garuu daangaa darbeetti dhufee jennaan arrabaan dhufe arrabaan gaafa dhufu immoo sanuma to'atee of qabee isin wajjin haasa'a kana keessatti waa'ee maammee fi wantoota akkasii miti kan isin haasa'u qabdu miira isaa fi hubachuu jalqaba miirri hubatamuu qabu immoo haadha isaatu qabdu qabxiin irraa haasa'uu qabdanu isa kana haati isaa sababaa eenyu arrafamte sababaa maaliin arrafamte misenjera maasteriin yookaan fuula miidiyaa maasterii asirratti waa'ee maammee tokkummaa sirriitti beekaa walillee baay'ee sifatanuu nu hundinuu beekna jalqabaan gadumaa